Kanaaf bakka tokkotti mootu jechuudha oduuwwan adda addaa mee fakkeenya isinii fuudha. Baadiyyaatti warri jalqaba gaa'ila dhaabdanii deemtanii mee odee jiru miti. Bakka buna dhuganiituma walitti yaa'anii isheen intala baluu akkasii intala baluu akkana taate akkas taate intala baluu akkasii waa hin dhageenyetti gizee tokko oduu deddeebisanii jarreen lamaan sun osoo wal jaalatanuu kan adda baasan illee hin jiru. Akkasumas immoo lafumaa ka'aniituma waan hin agarre kanaan fidanii maqaa si balleessanii kan akka ati jireenya keessana diigdu si godhu hin jiru. Akkasuma immoo hin jira wantoonni adda addaa waan fokkisaa waan gadhee waan dagatamaa jechuudha. Bara kana keessa waan akkasii hin jiru. Garuu hamma ta'e tokkotti immoo hin jirus jennee keessa keenya amansiinee waaqa biratti nuti illee of eeguu qabna. Jira wantoota qoricha waan adda addaatiin kuni waan isteeppii ofii kootii keessa darbeefiyyuu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti sinifaa baay'atu akkam jirtan akka geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan hanga yoona immoo nu deeggaraa nu jajjabeessaa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladhaa. Viidiyoo engada darbe hojjedhe irratti jechuudha. Namoonni baay'een keessanii yaadawwan garaagaraa hundumtiyyuu jechuudha. Akka yaada ilaalcha keessaniitti namoonni baay'een baastanii kan dubbattan isin jirtanii akkasumas immoo tuyyuu kan yaadawwan ani kaasisan keessatti illee baay'een keessa abdii kutattanii iddoo gadaanaatti ofiif kennitanii kana booda nan barbaachisu jettanii abdii kutattan fa'aa baay'ee keessantu jira. Har'a na dhageeffadhaa. Obboleewwan kiyya shamarraniiti kun hundumtuu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa gasoo isin jedhe ilaaluu dandeessanii akkasuma immoo yoo isinitti hin tolle bira darbuu isin dandeessan jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya shamarranii maalan isiniif dhaama yeroo hundumayyuu jechuudha. Obboleettiin keenya tokko agartanii jirta yoo ta'e baay'een keessan akka yaada keessaniitti illee yaada kennitaniif jirtu jechuudha. Maal jettee ani yeroo laman heerumeeyyuu laman sanayyuu isee kana booda jettee mucayyoon sun abdii kutatte. Wanti akkas jedhu hin jiru jireenya namaa keessatti fakkeenyaan isinii fudhadha. Mee warra soddaa kana ilaalaa. Tarii midhayoota akka eenyu maqaashee sun irraanfadhee jira garuu tarii namoonni immoo beektan na yaadachiisa. Ammallee yuutuubara taate yuutuuba hojjetaa jirti jechuudha. Mucayyoo sun musliima turte. Agartanii turtanii. Gizee 4 heerumeen arfanuu hiikee jettee baatee miidiyaa guddaa irratti seenaa ishee hundumaa baastee dubbattee har'a zanaa jettee jiraataa jirti. Maaliif difrati tokko baqa jira miti nuti waan tokko yeroo baay'ee jechuudha dubbannee baafannee namootni baay'ee illee irraa baratanii akkasumas immoo gara fuulduraatti imaluurra maal gochuu barbaanna siitan keessa keenyatti obsinee qabannee ofiittiin dhukkubsachuu akkasumas ittiin bashitaawwan adda addaa maaliif namni tokko jira miti waan keessa garaa isaatti deddeebi'ee baay'ee isa cannaqu tokko baasee yoo namatti dubbate immoo keessa isaatti yeroo hunda yoo ofiin haasa'e irra furmaata argata. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen shamarranii nama tokko seeruun lama seeruun sadii afur akkuma jarreen ammasiif dubbadhe maaliif jennaan jireenyi namni jechuudha waan hunduma isaa dhandhamee laalee miti kan itti galu. Dhandhamtanii jalqaba nama sana eenyummaa isaa fakkeenyaaf nama sana fattanuuf jettanii jechuudha wajjin guyyaa 2-3 bultanii jiraattanii sana booda yoo isinii ta'e gaa'ila wajjin dhaamnaa yoo isinii naan taane immoo gaa'illi koo kunaa diigamu jechuu hin dandeessan. Akkasitti itti galuu hin dandeessan nama jalqaba dhandhamtanii ilaaltan ilma dhiiraa kamiyyuu jechuudha. Bakka tokkotti immoo wanti isin hubachuu qabdanii gizee tokko jechuudha namni osoo wal jaalatanu osuma jaalala dhugaa wal gidduudha qaban immoo kan namaan illee sababa jechoota namaatiin adda ba'an isin jiru. Akkasumas immoo jireenyi illee bakka itti adda isin baastu qabdi. Kana yeroo isiniin jedhu jireenyi gaafa fakkeenyaaf ilmi namaa tokko yeroo walitti dhufee gaa'ila dhaabee wajjin jiraachuuf jedhu waan hundumaa guuttatee irraa hafee akkasuma bakka akka barbaadetti jiraachuuf jedhee miti kan itti galu. Qabaatee guuttatee oggoon kana isiniin jedhu. Maaliif namni zeeroo irraa ka'eet haga lafa akkasitti jechuudha waan afata lafa waan afatu dhabee lafa duwwaarra rafuurra waan nyaatu dhabee guyyaatti tokko lama mitiyyuu tokkoyyuu dhabee oolee buluudhaan. Maaliif jireenyi kun haaluma salphaadhaan hin dhaabbattu.
namni immoo akkasitti isteeppii bu'aa bayii hedduu si wajjin darbee gizee si nyaattan nyaatee gizee sin dhabdanis immoo dhiisee gizee sin dhugdan dhugee gizee sin dhoobattanis wajjin dhoobatee jiraata sun maal ta'a jireenya dhugaatii namni suni eessumatti iyyuu maaliif innis jaalatee asinis atillee abbaan sunillee jaalattee miti waan ta'eef jireenya walitti sin fidee borummuutu walumaan guddachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf bakka tokko tokkotti mootu jechuudha oduuwwan adda addaa mee fakkeenya nasanii fuudha baadiyyaatti. Mee baadiyyaatti warri jalqaba gaa'ila dhaabdanii deemtanii mee odee jiru miti bakka buna dhuganiituma walitti yaa'anii isheen intala baluu akkasii intala baluu akkana taate akkas taate intala baluu akkasii waa hin dhageenyetti gizee tokko tokko oduu deddeebisanii jarreen lamaan sun osoo wal jaalatanuu kan adda baasan illee hin jiru. Akkasumas immoo lafumaa ka'aniituma jechuudha waan hin agarre kanaan fidanii maqaa si balleessanii kan akka ati jireenya keessana diigdu si godhu hin jiru. Akkasuma immoo hin jira wantoonni adda addaa waan fokkisaa waan gadhee waan dagatamaa jechuudha. Bara kana keessa waan akkasii hin jiru. Garuu hamma ta'e tokkotti immoo hin jirus jennee keessa keenya amansiinee waaqa biratti nuti illee of eeguu qabna. Jira wantoota qoricha waan adda addaatiin kuni waan isteeppii ofii kootii keessa darbeef iyyuu hin jiru sinin jechuu hin danda'u. Nama tokko maal godhu biyyatti nati yerumii sinin jedhu jaalala sinaa gaafatu. Xiiqidhaan jira ijoolleen xiiqidhaan jireenya keessan diiguudhaaf akkasuma amma fakkeenyaaf nama dura isin jaalattan tokko faadha isa harkaa isin baasee kan ofii isin taasisuuf jecha karaa isin hin yaadiniitiin osoo isin hin beekin wantoota adda addaa duuba keessan deebi'ee wantoota akka digimtii waan adda addaa fidee isinitti godhee jireenya sana isin jalqabsiisaa jireenyi sun maal sin ta'a dhumarra qorichi isaan gara keessanitti fidan suni dhukkuba isinitti ta'a gaafa deemtanii dhukkuba san yaalamtanitti immoo fayyuu hin dandeessanii. Biyaans mana waaqaa yookaan sabala deemtanii kan fayyuu dandeessan malee wantoonni karaa digimtiitiin namatti dhufe kuni ofii koo mataa muluun seenee waan argeefu hin fayyisan akka salphaatti. Dhugaan isin hin jedha. Karaawwan akkasiitiin immoo nama sana harkaa isin baasee kan ofii isin taasisuudhaaf yaalii kan geggeessan hin jiru baay'een isaanii ammallee hin jiru wantoonni akkasii kunoo hin agarra. Dhugaan isin hin jedha tibba kana sabala deemaa jiraani ofuma kootii jechuudha. Amma yeroo bakka sabalaa kanatti namoota waan baay'ee argu jechuudha. Wanti isaan lafanii garuu waan ani maaltu dhugaan isin jedha nama fayyaa uffatee bareedeetuma akkuma nama kamiyyuu sabala sana dhaqe garuu achoo ga'uun hunduu fayyaa miti. Dhugaa dubbachuuf namni fayyaan hin jiru. Kun waan isheen na caalteef na gadattee kun immoo waan isheen bareedinaan akkana dhiira hin jaalanne na taasisteef wantoota akkasiiti wanti isaan irraa lafallafu seexanni isaan hojjetan sun kan isaan irraa lafallafu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya. Kana hunda wanti isin haasa'ee fi maaliif jennaani jireenyi gizee tokko tokko namni osoo hin beekin kallattiiwwan garaagaraatis osoo wal jaalatus wal dhabuun jira isa jedhurraa kan ka'e akkasumas immoo bakka tokko tokkotti mootu jireenyi mootu gizee fiddee walitti isin buustee bakka garaa keessanii waan hundumayyuu waan tokko tokko isin jala hanqatu obsaan bira darbuu sana dadhabuurraan kan ka'e maal ta'a jireenya sana diigee namni suni adda adda faffaca'aa jechuudha. Kanaaf ijoolleen shamarranii afurii seerumtaa 5 ammallee jireenyi itti fufa. Waaqayyo dhuma keessanitti waan isiniif qoode hin beeku. Hin beektanu hin beeku. Kanaaf bakkuma sanatti abdii kutattanii nafina. Tokkoffaa eenyummaa olitti jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif dubbadhe eenyummaa keessan kabajaa of jaaladhaa ofiif ta'aa uffadhaa bareedaa waan qabdanitti hojjetadhaa. Hammuma hojjennee arganna jettan san immoo waan argattan san keessatiyyuu maaliif of ammuma itti yaannee ofii keenya ganama maal nyaannaa galgala maaltu nu barbaachisa jennu sanas immoo fuula rabbiittoo boru maaltu nu barbaachisa jireenya fooniitii farraa kana qofa osoo hin taane boru keenya maaltu nu barbaachisa jedhaati akkasuma nama rakkate hin jira miti bukkee keessanitti gaafa qabdanii namni qabaatee baay'ee qabaatee miti kan namaaf kennu. Mangadarra deemta yoo ta'e nam tokko akka malee in agartaa namni kamiyyuu namni gargaaramuuf hin gargaaramne hin jira. Nam tokko tokko hojuma dhiisee dhabuun itti goree kan kadhatu hin jira akka hojii akka biizinasiitti jalqabee kan kadhatu hin jira. Nam tokko tokko immoo waan nyaatu dhabee haga mangadarratti xanneen isa dha'ee kufuu ga'uun sansanaaf maal gootu waan qabdan sanirraa birrii 2 yoo qabaattan takka kennitanii fi yaa rabbi anammoo kan hafe kana naan eebbisi. Boruu koo immoo galgala koo na bareechi akka kana nan godhin jettanii ammuma nyaachuuf uffachuuf of yaadattanii hojjettan sana boroo jireenyi tun darabaadha boruu galgalaaf maaltu barbaachisa jechaati bakka kana lamaan isin jireenya keessan keessatti ofiin dagattan taanaan yoomiyyuu jireenya keessan milkaadha in milkooftan ooltanii bultan guyyaa tokko kuftan malee lamaan kuftan kanaaf abdii hin kutatinaa
lafa kanatti ana kana booda waan an barbaachisu jettanii abdii kutattanii abdii kutannaan keessatti dhagaamina. Hojjedhaa fayyaa qabdanii amma argattan amma ooltanii bultanitti ganama kaatanii galgala gahuunu bultanii ganama kahuunu immoo guddaa waan ta'eef hunda dursatti waaqayyoon galateeffadhaa waan qabdan irratti. Fayyaan iyyuu qabeenya hunda dursudha. Meeqa keenyatu akkuma argaa jirtan bahanii biyya namaatitti kan simbiraa hafan meeqatu jira. Argaa ooltan fayyaa bahanii reeffi isaanii ashagamee gaafa cufu isaanii harmeen isaanii maal akka ta'aa jirtu argaa jirtu. Fayyaa amma qabdanitti eenyumaan olitti nama guddaa tokkotti of ilaalaa iddoo guddaa tokkotti. Kanaaf jireenyi immoo isin barbaaddanii osoo hin taane isatu barbaade isin bira dhufa. Kanaaf ijoolleen shamarranii ani kaleessa heerumee har'a namni biraa nama fuudhu nama biraa wajjin jiraachuu hin danda'u jireenya biraa dhaabuu hin danda'u jettanii mee dhugaan isin jedha keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii ijoolleen Oromoo taatanii mee namoota ollaa keessanii ilaalaa. Fakkeenya fudhadhaa. Yeroon isin jedha akka abaluutti jiraadhaa osoo isin jechuun taane fakkeenya fudhadhaa. Jaartii bee hoggaa 45tu ganaan gaa'ila dhaabee ilmoo godhadha jetteetiyyuu jechuudha. Zanaa fataa jettee jireenya ishee irratti kaboruu hawwiti. Gizee sana maaltu isinitti dhaga'ama sinarra umurii hoggaa 22, 24, 25, 35 iyyuu ta'a. Kanatti maaf abdii kutattan? Abdiin kutatina jabaadhaa yeroo kam keessatti iyyuu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani shamarran baay'ee cimtuudha. Shamarran jechuudha dandeettii shamarran qabdu. Hin beeku. Maaliif dhiirri hammamis yoo ta'ee bahee hojjetee hamma ta'e sana jireenya isaa keessatti jechuudha humnaan waan hunduma sana. Garuu dubartiin mee ilaalaa wal bukkee qaba ilaalamee isteeppii shamarran keessa dabartu sirriitti mee wadhaa ilaalaa. Karaa kamiinuu yoo dhufe kan ishee karaa tokkoon tolaan hin jiru. Kan lubbuu ishee fudhatee deemuu danda'u damsi yoo dhufe kallattiiwwan garaagaraatiin mee ilaalaa ji'aatti. Karaa uumamaatiinis ta'e jechuudha. Kanaaf dubartiin jalqabumarraayyuu jechuudha nama fatanaadhaaf uumamteedha. Kanaaf immoo kuni kennaa rabbiirraa dhufe waan ta'eef waaqayyoomatu akkasitti baqa nama akka nuti nama dandahaa tokko taane lafa kanarratti mootuyyuu zarii baay'isu. Waaqayyo waan nu taasiseef kanaafuu waaqayyo keessan galateeffachaatii borus warra har'a waa dhabne jettanii boru bakka har'a bakka kanatti abdii kutachuuf dhaabattan kana boru eessa akka geechan of hin beektan. Maal jettu viidiyoo kiyya kana guyyaa tokko lama booda wayii waggaa tokko lama booda namni sirriitti isinii gala itti deddeebistanii yaaddanii yaadachuu dandeessan guyyaa sana dura keessan dhufuu danda'a. Kanaaf obboleewwan kiyya ani yeroo kam keessatti iyyuu dhiira maaf dhaabbadhee osoo ilmoo illee hin arganne osoo maafan dachee kanarraa hin dabarre dhiiran na jaaladhu jedhee afaan koo keessa baasee hin gaafadhu. Jaalattanis jibbitanis hin gaafadhu. Kanaaf osoo isin lafa isaa hin naqin inniyyuu lafa isin jirtaniitiin dhufa. Jireenya waaqayyoon kana jedhee isiniif qopheessee akkuma rabbiirraa dhufettis dubartiin tokko ofii ishee barbaaddee gara dhiiraa osoo hin taane dhiira lafa isheen jirtu barbaadee maal ta'a jireenya walitti fidee isaan lamaan gidduudhaatti immoo fireem ba'ee jireenya isaaniitti fufee isaanis immoo akkasumatti damee isaaniitti fufsiisuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa yoon dogongores dhiifama isiniin jechaati ijoolleen shamarranii jabaadhaa abdii hin kutatinaan isiniin jedha. Yoo waaqayyo jedhee walumaan kan waa hedduu barachuu dandeenyu walumaan kan waa hedduu ilaalutti jirra. Waaqayyo isiniifis bakka jirrutti fayyaa isinii haa kennu. Anaafis fayyaa na haa kennu hunda keenyaaf iyyuu jechuudha. Rabbi hunda caalatti biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Egaa obboleewwan kiyya shamarranii yoo viidiyoon kun nasiin jedhe sheer godhaa na jajjabeessaa ani sama noormaalii ta'aa jira biyaansi dibbirtiiwwan adda keessatti ba'aan jira hamma ta'e tokko kallattii kamiin iyyuu mootu gizee tokko lafa gizee dhukkubsattanis ta'ee wantoonni adda addaa jira miti caanawwan adda addaa gizee isinitti dhufe maal taatu inni abbaramtanii hojjechuurra waan hundumarraayyuu fagaachuu dhattu. Kanaaf ani sana ta'ee amma san bira darbee jira. Waaqaaf galanni haa ta'u biyaansi baay'ee yoo hin jedhee waan torbee sadiin caallee kana booda na dhiisa jedhee yaada wanti na dadhabsiisus wanti namas nyaatas waa hunda na jibbisiise narra darba jedhee yaada. Kanaaf akkuma jalqaba isin immoo tibba kana anillee qabala deematii jira. Kanaaf viidiyoo akkasitti akkaataa isin hojjechuu hin dandeenye. Anis ayyama rabbiitiin nan xumuradha. Xumurarra jira. Kanaaf walumaan kan hin deemnu ta'a.
yaada qabdan bal'inaan waan ammallee bakka itti garaa sinan qate koomentii jalatti naa barreessaa rakkoo tokko hin qabu waan jiru kamirratti irratti dubbanna akkasumas immoo dhaamsin isiniif qabu ijoolleen tokko keessan dhuftanii na gaafataa jirtan koomentii kana jalatti naa barreessaa rakkoo hin qabu maatii keessaniif waan tokko jechuudha kennaa waan tokko ayyaana kanaaf geessuu barbaaddanii akkasumas ijoolleen naannawaa gara keenya salaalirra baay'een nama akkasitti dhaqee YouTube wara hojjetu nama dhaqee meeshaa kana nu geessu baay'een isaanii hin jiran jettanii warra keessan dhuftanii na gaafattan torbee darbe keessa nama lama qofa na gaafate amma garuu gara nama 5 moo 6 jirtan rakkoo tokko hin qabu dhugaan isin jedha maaliif isin wanti barbaadan wanti isin fiddan suni waan isin barbaadan sun dhaqee maatii keessan harka ga'ee isinillee itti gammaddanii viidiyoodhaan laaluudha miti rakkoo tokko hin qabu ofuma koo deemuu dadhabillee jechuudha akkasin barbaadanitti viidiyoo waraabee wanti isin irra caalatti barbaadan waan isin maatii keessaniif oolu barbaadan sun akka harka ga'uudha waan ta'eef biraanan isiniin ga'a rakkoo tokko hin jiru kanaaf asumarrattis koomentii naa barreessaa akkuma ammaa kanattis immoo itti fufaa keessanis na gaafadha rakkoo hin qabu taari keessan yeroo hunda warri sagaleefaa keessan naan bu'uu fi dhiimorraanii akkasumas immoo miisejii gizee hunda galee dhiisuu laaluu dhiisuu hin danda'a dhiimorra badaan galu hin beektanii gaafa achi jirru dhiimorra sa'a 24 teenya malee asitti badaa akkasitti isin hojjetu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya asuma koomentii jalatti isin barreessitan sin barbaada waan akkasiif jettanii sooni gabaabsitanii jechuudha keessanis dhuftanii miisejii naa barreessitan rakkoo hin qabu. Nagaan naa turaa hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa baay'ee.